Oduu gammachiisaa gargaarsi uummata Booranaa bifa xiiqii fi tokkummaa qabuun ammallee akkuma itti fufetti jira. Guyyaa har'aa artistoonni gameessonni kanneen akka Qamar Yusuf, Taaddalaa Gammachuu fi baankonni Oromiyaa hedduun gumaacha isaanii godhanii jiranii. Itti dabaluunis hooggantoonni ABO mana hidhaa keessa jiran nu hidhaa irra darara jiranullee gahee keenya ni baana jechuudhaan isaanillee qarqaarsa mataa isaanii bahatanii jiranii. Odeessa bal'inaa keenya keessatti qabannee jirra. Hanga dhumaatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gara bal'inaa. Qarqaarsi uummata Booranaaf godhamaa jiru hanga ammaatti kan godhamaa jiru gahaa ta'uu baatullee garuu uummanni Oromoo fi akkuma Oromoon jedhu funyaan tuqamu ijji boossi akkuma jedhamu hirmaannaa fi deeggarsa hanga ammaa godhamaa jiru irratti namoonni gara artistoota irraa yoo fudhanne abbaa qabeenyotaa irraa fudhanne kan hedduu uummata kanaaf aantummaa agarsiisaa jiran uummatuma yookaan namoota saba kana irraa saba Oromoo isaa dhalatan jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaaf akkuma dhiyeenya dubbataa turre abbaan qabeenyotaa hedduun kan hirmaataa turan kanneen akka Tokkummaa, kanneen akka Muraad fa'a namootuma Oromiyaa irraa arjoomaa turan jechuudha. Garuu namoota beekamoo Itoophiyaa keessa yookaan biyyattii sana keessa abbaan qabeenyotaa hedduun osoo jiranillee hanga ammaatti namoota eegaa turre hanga ammaatti agarra jechuudha. Gara biraatiin artistoonni hedduun jiru kanneen qabeenyas beekumsas beekamtiis qaban jechuudha. Ispeeshaalii artistoota Habashaa jechuu kiyya. Artistoonni Oromoo hedduun sagalees hanga danda'anis humna qabanis akka qarqaaraa jiran argaa jirra. Garuu immoo sabni kun guddisu kan immoo Oromoo keessa ta'anii qabeenyas horatan yoo hirmaatan argaa hin jirru yookaan immoo hirmaan irratti argaa hin jiru jechuudha. Kuni hedduu waan nama ajaa'ibudha. Gara biraatiin gara odeessaalee keenya har'aatti yoo deebinu artistiin gameessi Oromoo artistiin ganama kan ta'e qabsaa ganama artist Taaddalaa Gammachuu guyyaa har'aa qarshii 500,000 yookaan immoo miliyoona walakkaa biyya kanaaf yookaan immoo uummata Booranaa rakkachaa jiraniif arjoome jechuudha. Hedduu nu galatoominnaani. Ammallee itti dabaluun artistiin gameessi yookaan qabsaan ganamaa kan ta'e artist Qamar Yusufis guyyaa har'aa qarshii 150 uummata kanaaf yookaan uummata Booranaatiif arjoome jechuudha. Akkuma argaa jirtan gara biraatiin baankonni hedduun jiru biyya kana keessa baankonni Oromiyaa irratti dalagan Oromiyaa keessatti guddatanii fi ammallee Oromiyaa keessatti biizinasa isaanii dalagaa jiran jechuudha. Garuu yoo arjooman argaa hin jirru. Ispeeshaalii baankotuma Oromiyaa fi maqaa Oromoodhaatu arjoomaa jiran yookaan immoo deeggarsa godhaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf baankiin akka Abisiiniyaa, Itoophiyaa Commercial Bank yookaan baankii Nigdi Baankii jedhamu, Zaman Bank, baankiin Habashoota hedduu jiranii garuu kunniin hanga ammaa aantummaa yookaan immoo deeggarsa isaan godhan argaa hin jirru. Garuu baankonni Oromiyaa kanneen akka baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi har'a immoo baankiin Siinqee yookaan Siinqeen baankii lafaa dhufaa dhihoo gara dalagaa eegaleedha. Garuu hanganumatti osoo hin dhalatin yookaan immoo wanta tokko nama tokko kan immoo kan qarqaartuu qabaatteef qofa osoo hin taane aantummaa qabduu fi gara laafummaa fi sammuu akka namaatti yaadu qabaachuun qofti gahaadha. Haaluma kanaan baankiin Siinqeelleen guyyaa har'aa kunoo qarshii miliyoona 15 uummata kanaaf yookaan uummata Booranaatiif arjooman jechuudha. Kun waan hedduu nama gammachiisudha. Baankiin hedduu isa dursu yookaan immoo hundeeffamaan waggaa hedduu isaan dursu osoo jiran osoo qarshii takka illee hin kennin jechuudha. Baankiin kun har'a guyyaa har'aa miliyoona 15 kenne jechuudha. Keenyumatu keenya jedhamaa mire kanaaf hedduu nu jiraadha jennaani. Gara biraatiin hooggantoonni ABO yookaan immoo gameessonni ABO duraanii amma yeroo ammaa mana sirreessaa keessa yookaan immoo mana hidhaa jiran jechuudha. Osoo dararaan meeqachitti isaan irra gahaa jiru garuu immoo dararaan keenya miidhama uummata keenyaa hin caalu jechuudhaan wanta qaban yookaan immoo deeggarsa qaban guyyaa har'aa kennanii jiran yookaan qarqaaranii jiran jechuudha. Kun haaluma argaa jirtanii.
Hooggantoonni kunniin yeroo ammaa kan argaman mana hidhaa magaalaa Burraayyuu keessatti hidhamanii kan argaman yoo ta'u, garuu immoo uummata Booranaa sababa hongeetiin beela miidhamaniif gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Waggoota 3 mana hidhaa keessa kan turanii fi ammallee kan turaa jiran hooggantoonni ABO maallaqa qarshii 100,000 fi 450 maqaa isaanii maatiin obbo Malkaa uummata Booranaaf gumaacha taasisanii jiru jechuudha. Maallaqa kanas lakkoofsa herreega dhaabbata gargaarsa Oromoo ORA yookaan immoo ORA irratti galii taasisanii jiru jechuudha. Hooggantoonni kun yookaan hooggantoonni ABO deeggarsa taasisan kunniin Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Kennasaa Ayyaanaa fi Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdataa fi Jaal Gadaa Gabbisaa fi Dr. Gadaa ol jiraadha jechuudha. Hedduu nuuf galatoomaa, rabbii mana hidhaa isin keessallee isin haa baasu jennaanii nuuf jiraadhaa jennaan. Dhuma irratti ammallee immoo artistoonni Oromoo gargaarsa karaa hedduun gochaa akkuma jiran ammallee artistoonni kanneen akka Ittiqaa Tafarii, Taaddalaa Gammachuu, Qamar Yusuf akkaawuntii haaraa bananii jiran jechuudha. Innis deeggarsa uummata Booranaa hongeen miidhameef akkaawuntiin artistoota Oromootiin banamee jira jechuudha. Koonsartiin guddaan Finfinnee galma Barkumeetti ni gaggeeffama yeroo dhiyootti jechuudha. Rakkoo uummata Booranaa waraanaa furuuf artistoonni Oromoo ni hojjetaas jira jedhanii jiru jechuudha. Akkaawuntiin kun maqaa artist Qamar Yusuf, Taaddalaa Gammachuu, Ittiqaa Tafarii fi Imuu Girmaan banamee jechuudha. Artonni keenya hedduunis deeggarsa taasisaniiru. Booda walitti deebina tokkummaan humna kun akkaawuntiin akkuma argaa asirratti iskiin argaa jirtan jechuudha. Baankii Daldala Itoophiyaas 1,153 0326668 fi kan hojii gamtaas kan baankii Awaash fi kan baankii Oromiyaas ni jira jechuudha. Akkaawuntii kanarratti illee namoonni deeggarsa gochuu barbaadan wanta qabdanii fi aantummaa keessan garanaan agarsiisuu dandeessu jechuudha. Gara biraatiin waa'ee koonsartii gargaarsa